akkuma kana asliin Mubaarak ijoolleen asii bachi deddeemtee kan argaatti jaanfa isin beekinfaa kan umriin si sadarkaa ijoollee keenyaa jirtu waaqee waaqotu na jalaa dhukkubsatee jechuudha kunutuma waa gochuu baatte xiqqishuu amlee namatti tora. Waaqonna jala akkana ta'e jechuunis waan tokko abshiruma ati akkuma kana ta'atuma yitarkaanfatamaa hamleen keessi jalaan doomin bakkuma ciiftu sanattuuyyuu edaa nama naa wajjin jiraatuun qabaadha jechuu qabdaa jechuudha sitti laammachuuf ani Zarihuun. haa ta'u tole. Gaafa hojii mana kiiloleetti hojii maayyee waraabdu anaaf daawitee mukunnanii yaadatte taanaan maayyee irratti stuudiyoo boolee kan namicha Eertiraawii sana yaadatte? Mudannoo guyyaa sanaa yeroo biraan dubbadha nagaatti ammaa fi baga nama kana si argee amman dhufee si argutti nagaatti nagaa keessa naa jiraadhu dhufeen si gaafadha akkuma dhufeen. Bakka si marratti gaa. Qabamtaniifis uuma walitti qabamuuf irratti walitti qabamtanii. Uuma walitti qabamtanuusti onlaayinii argeen ture ani biyya keessan jiru xiqqoo si miilan dheereffadhe. Zarihuun jechuun egaa akkuma isin beeytanu orienteeshinii wanta isinii kennu jira irratti hin fakkaatu. Zarihuun jireenya mataasaa jiraatee hin beeku. Amma wajjin jiraanne 85 87 kana sagal kana wajjumaan jiraanne natti fakkaata. Takkaa jireenya jiraateen beeku jireenyuma jiraatee nama hin beeyne yeroo fayyaa qabus jireenya mataasaa jiraateen beeku anatu isa beeka namaas jiru hundarra yoo hin jedhe mamiin qabu hundarra anatu beeka jechuu yoo hin jedhe rakkoo qabaatan natti fakkaatu yoo namni narra beeku jiraate amma gaafa haadha manaa sana fuudhutti haadha manaasii amma wajjin hin jiru kana fuudhutti yoo sana booda beekti malee achi duraanumatti isa beeka jechuu nan danda'a. Wanni isin beekuu qabdanu ijoollee namichi kun takkaa ofiif jiraatee hin beeku jireenya mataasaa jiraatee hin beeku. Silaawutuu akka qabaatee bakka qabaatee namni isa wallaanu ganda biraati. Maal isin tokko walliftuu goojjamee moo walliftuu tokko maqaa isiillee dhahu karaa South Africaatti dhayitee duute gaashee Alaamuddin maallaqaan isaanitti dhangalaasanii akkuma isin beeytanu. Inni akkasii nama hin hamachiisu waa'ee keenya irratti maaliif jennaan gaafa uummanni keenya naannoo adda addaatii buqqa'u nuti nama miliyoona 1,700 nurkatti rakkate warri qoshaashaa naannoo qosheen itti gatamu sana qoshaashaan itti garagale immoo nama 150 nama 150 miliyoona 40 fi moo 100 walitti qabame isa keenyaatiif immoo teeleewwan lakkoofsatti cufate. Nuti eega cufame addaa miti jechuun maaf hin jedhe malee waa biraatiif miti. Keenya cufaa jira galmeen ol hin baafamne jechuuf. Gaafa galmeen keenya ol bahee haasofne jechuun maaf. Malee namni Zarihuuniin wallaanuu qabu akka ta'aabii isaatti akka laffaatii isaatti akka gumaacha isaatti akka agartee ofii jiraachuu dhabuu isaatti Zarihuuniin ani mataa kootti 81 dhumarraa jalqabeeti kan inni isa beeku gaafa inni raas tiyaatirii hojjetu gaafa sana keessatti Zarihuun yaa bishaan bira jira bayya keenya iyyuu nu waraabbachuu dide inni ilkaaniin nuuf firaa kan garaan nurraa fagoo nutu beekkachuu dide ijoollee banneen rakaa gurrabbaa gannee rakaa akeekkatee dubbachuuf mee ilma namaa laalaa seera dabe qajeelchuuf mee jaarsa bule laalaa ilaaf ilaamee beekaa bara baay'ee dabarse seenaa dhalootaa beekaa anaan kan of na barsiise jechuu keessaa gumaata tokko keessaa tokko jechuu nan danda'a. Namni yoo of hin argatin of beeka jechuu hin danda'amu bara. Nama immoo namatu agarsiisa ati kasa kanaa miti isa kana jedhee. Namni namaan nama arga, namni namaan of arga, namni namaan lafa arga, namni namaan of bara, namni namaan waa ofii bara, inni kun kootii miti namni namaan bara. Of na barsiisuu keessatti karaan inni keessa dabarfatee dhufe karaa fagoodha. Karaan inni keessa dabarfatee dhufe namoota isaaf barreessan wajjin abalu jechuu hin barbaadu. Namoota akka gariin gatii lubbuudhaan jiranuuf jecha waan itti yaadamu hin beeku fannan qusadha. Zarihuun
gaafa sanas uffatanni uffatee ani isa barbaacharraas tiyaatirii dhaqa na beekaa nama kana hundarra na beekaa isa barbaacharraas tiyaatirii dhaqa ture raas tiyaatirii 81 dhumarratti toora 82 jalqabarratti yeroo inni beenu gurbaa jechuun walleessoo sana raas tiyaatirii keessa haala kamiin dhufaa afaan Oromoo qabatee qophaasaa dagatamaan baqatamaan haala kamiittiin dhufaa yoo jettanii isumarraa dhaga'uu dandeessitoonni lubbuudhaan jiru yoo inni haasa'uu danda'e. Yoo kana achi immoo akkuma irratti dhiisuuf bareedaadha. Akka waanan kophaa kan koo laaluuti jechuudha. Akka waanan kophaa kan koo isa barbaacha dhaquuti jechuudha. Yeroo sana keessa raas tiyaatiriitti isin kun dhalattanii illee natti hin fakkaatu. Yoo dhalattanis immoo as geessanii nama of baru taatan natti hin fakkaatu keenya umriin xiqqishoo illee bubbullee. Jennaani achirratti Ilfinesh utuuti keen jiraate re'ee bineensi nyaatu utuu gamtaan jiraate walii galteen jiraate roorroon nutti hin jabaatu dhaggeeffadhaa barreeffadhaa warri amma nutti jiru kun illee gaafa sana waan lubbuudhaan jiranoo natti hin fakkaatu hin dhalanne waan ta'eef dhalatus natti dhalata kan naa dhalatu heddummaachuu baatus kan naa dhalatu numa jiraata. Waa baay'ee jechuun danda'u waa baay'ee sin dubbadhu ani garuu gama kootiin qarshii 10,000 waanuma hin qaburraa nan gumaachaa fi 10,000 waanaa godhaas yookaanis zaruuniif waa godhaa yookaanis raayyaan fakkaata ta'eetu hin ta'in anaa fi anatu of beekaa sanumaa fi zariyoonii qarshii 10,000 Sufiyaanis kunoo na bira jira qarshii 10,000 gumaachee jira walitti qarshii 20,000 akkaawuntii keessan irratti isinii galchina keessaniin jedhu siraallee keenya jechuun nama raraa natu sin bira hin jirreef hanqaanfadhe mad keenya yoo hin jedhe nama rara ture ammoo waan inni keessa dabarfate zariyoonii fi manguddoon keenya naannoo Tuulamaa kan amma naannoo bakka mamaraatunitti hidhamu kanatti dhalatanii kan Ameerikaanitti ani argadhe tokko manguddoo seenaa tokko eda'oo boru maaloo warri Finfinnee wallaaltan asumaan ergaa koon dabarfadhaa warri Finfinneen isiniin galin warri Tuulamni maal akkasiin taate isiniin galin warri dhukkuba Tuulamaa dhukkubsachuu wallaaltan eda'oo boruu irraa baradhaa maaloo irraa achirraa haasa'ee du'e eda'oo boruu waan warri moo naannoo biyya Ameerikaanii jiraattan waan eda'oo boruu walitti qabee addunyaa kanarraa galee maaloo walitti nuu qabaanu maxxansaa isinii jechuun amaanaadha ammadha. Yoo maxxansuu hin dandeenye moo nuun hin maxxanfanna waan keenya hawaasaaf dhiisuudhaaf sabaaf dhiisuudhaaf waan keenya nuun hin maxxanfanna yoo isiniif mirgaa immoo waan eda'oo boruu walitti qabee duniyaa kanarraa galee walitti qabee utuu hawaasa isaatii fi gadi hin dhiisin addunyaa kanarraa galee an dhugumatti isinitti muudhaa fi eda'oo boruu hamma kanatti dhaban seene akkanumatti wal dhabnammoo utuu waliin argatin utuu walirraa waan dabarfatin utuu walirraa waan guduunfatin utuu walirraa kanaaf sana jennee ilaameefee jennee yaada buufnee waliin jijjiirratin addunyaa kanarraa galuu deemna akkuma abbaan namni hundinuu galaa jiru kanatti jechuudha. Wanni jechuu barbaadu silaa dhukkubsataan keenya numa kana qabdi aslii galatoomii ulfaadhu hamma yawwanaa isa waasiin jedheenis waa hin jedhiniin ati. Maaliif jennaan bakka guddaa dhuftee dhaabbatte dhimma lafee kan keessa jalaa dhukkubsatee mana hospitaala jiru nama saakkamsiisuu dhabdeetti jirta waan jedheef isa waasiin jedhes danda'eetuma dabarfadhu har'a jechuun sitti dhaammadha. Warri waan kana zariiwwan ammatu maali masarati galatoomi addi masarat addi jedhu maal jedhu waan hin jiru hin beeku. Iddoo abdiinan argaa hunda beekuu baadhu hunda wallaalu waa hunda isinii gochuu baadhu moo waa hunda moo gochuu hin dadhabu at least hordofuu nan danda'a jechuu kooti. Zariiwwan galata guddaa kan nurraa qabu nu tarkaanfachiisuudhaan kiilolee malbaa yookaan kiilolee abbaa mana muuziqaa kiilolee obbo Geeta'uun iddoo wajjiniin lafa yooniin jedhe waa tokkoon ta'u quban qaba waan ta'eef namoonni hammi tokko Saadiq Baalee akkuma kanas namoonni tokko jiru gaa'utu obbo Alamuu Qixxeessaa Hinduuniin duratti baay'ee warri harka nurraa qabaa turan obbo Asaffaa Booleedha kan manni isaanii jalaa fudhatame nama naannoo Wallaggaa obbo Asaffaa jedhamu abbaa isaanii hin beekwan nama of jalanuu qabee gaafa ari'atamnu achitti balaqannee mana isaanii jala dhokannee achitti ulaanutti cufee jedhaa ture obbo Asaffaa jedhamu manni isaanii irraa yeroo Tigree keessa irraa fudhatame amma akka ilmaan isaaniitti jirtu hin beeku wana kadhattuu faa taatee sun karaa irratti galtee gaakkamsiisaati miti hiree keenya qooda keenya waan ta'eef hawaasa keenya
hireedha. Eega mudanne ammoo zarihuuniin bira baga dhaabbattan jechuudha maafanii maaltu deemaa jira jechuun biyya ganda hin jiru fagoon jira xiqqoosi amman galutti ani 10,000 Sufiyaan 10,000 isiniif galchina nagaa tola kan facaafanne amar gujji nagaa walloo argu ulfaadha galatooma obsaatis xiiqaatis masarat asli atilleen galatoom ulfaadhu viidiyoo irra hin jiru. Ini mana kabna ni itu kisah garang kan kokun payang kamu sani ini video kan kok akan mulan ni kau di famana kau dah sih الفات داخل أزوم أستاذ nagas betul main Ustaz Sufyan ini Ustaz Sufyan dubatan itu kok itu bata macam dia sih mandar TikTok ini namanya kau ni umri dan nangga bata usi kapso Oromoo keessatti warra nuti magaalaa Finfinneetti dhiibne keessa gaaratti baddaatti godaanne obbo Intini Biraana fuudhee deeme gaafa adda bilisummaa dhufee magaalaa Finfinneetti dhufee seenu gaafa ni dabalummaa leenjifamee xumuradhee magaalaa Finfinneetti gaafa ba'u Wallaggatti ramadameen deeme ture gaafa sana obbo Abbaayee nama jedhamutu makiinaa kaamaazuutiin na fe'ee qalanjii intala jedhamtu tokko wajjiniini ambassaa caakkana keessa waraana wayi obbo Abbaayeen isin jiranu qalanjiin isa jeefamteetti injiru jechuun dandeenya anumatu lafa jira. Qalanjiin idduute obbo Abbaayeen isa jeefamanii jiranii Abdul Qaadiris du'ee jira Habtee Dambidoollos du'ee jira nam tokko hin jiru. Warra gaafa sana wajjin jiru keessaa jechuu kooti. Zarihuun yoo yaadata ta'ee yaadata garuu Qaasim Barroo Zarihuun Ilfinesh namoota tokko ammas Imaam Sheekaa Shoolee Tafarraa akkasumas eenyuun ilaata namoota wal bira jijjiiran turanii ammina yaadatu xiqqishoo umriin kan koo gaafa sana dhaabni wanni hin dabaladhuun qabu umrii kan koo xiqqaata malee gaafa sana kan waan hin dabaladhuun qabu hidheetanii bara. Dhaabbiin kottaa itti sooloo fakkaata. Zarihuun kanatu ijoollee kana namoota kanaaf abbaadha jedhee yaada Zarihuun. Laffaatiin Zarihuun illee silaa isaa itti kadhatanuu miti. Isaa akkatti wallaanamuu qaba.